labsii yeroo hatattamaa kun galmi isii maali jettee yaadda? Kootii nama biraa uffannee hin dandeenyu. So sochii kam daangessin. Tuttuquun kanaan dura mirga namni wal qabatee wal hammatee deemuu hin danda'a, baay'atee deemuu hin danda'a. Kanaan dura mirga amma mirgi kun dhaabbatuu qaba jechuudha. Waa hunda mormuu yoo barte inuma mormita. Siyaasaan dura beektaa fayyaa uummataa yoo jiraattedha, uummati yoo jiraattedha siyaasaa kan hojjetanu. Isaanuun qabatanuu qawwee fi riphee loltummaa addunyaa kanarraa baddee Itoophiyaa keessallee baddee Oromiyaa fi Oromoo keessatti kun karaa shanee kanaan jirti. Warri kun keessattuu yeroo kana keessa ammallee qawwee qabatanii waan addunyaan dhaabde kana dhaga'an dhabammoo otoo dhaga'anuu itti jirammoo waan addunyaan dhaabde kana itti deemanii yakka hojjechuu itti fufee jira. Warra akka Afaa Shaneefa waan akkanaa yoo ilaaltu si dhiba. Wanni isaan yaadan akkamumatti aangootti baanaa malee uummanni gaafa isaan aangoo qabatan uummanni achii booda ganaa uummata barbaadanii fidan ta'e ani hin beeku malee.